Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Tokkummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota. Beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Barnoota, madda beekumsaati barnoota, barnoonni hundumaaf barnoota, ibsaa jireenyaati barnoota. Gaaffii keenya sattaanutti seena obbo Ibsaa. Beektoonni tokko tokko Oromummaan sab-boonummaa caalaa bal'adhaa jedhu. Sababa isaan kennan immoo Oromummaan biyya, seenaa fi aadaa Oromoo isa bara durii of keessatti hamata waan ta'eef jedhu. Isin maal jettu Oromummaa fi sab-boonummaan kun attamitti ilaaltu? Akkatti furruudha wanti isaa sab-boonummaa attamitti ilaallaa, Oromummaa attamitti ilaalla, maal jechi isaanii maanni, maal jechi isaanii yoo tokko ta'ee fi tokkuma ta'uu jechuudha. Garuu intina warra sabboonaa yoo jennu namni tokko sabummaa isaatiin kan boonu jechuudha miti. Natti fakkaata akkasittiin fudhadha. Sabummaa isaatiin kan boonuudha. Sabummaa isaatiin kan hin boonne jira yoo jenne yookiin kan dantaa hin qabne jira yoo jenne Oromummaan Oromoo ta'uudha. Oromoo ta'uudha. Irra buusa biraa hin qabu jechuudha. Irra buusa biraa akka Oromoo jaallatu, nama Oromoo jaallatu kan jedhu of keessaa hin qabu jechuudha. Hundumaa walitti qabaa jechuudha. Kanaaf Oromummaa yoo jennu Oromoo hundumaa Oromummaa isaa gane, namni tokko Oromummaa isaa gane yoo jennu Oromoo ta'uu dhiisee jechuudha. Oromoo jaallachuu sun ta'in Oromoo dhiisee jechuudha. Ani Oromoo miti jedhe jechuudha. Akkasitti yoo fudhanne garaagarummaa qabu sabboonaanii fi Oromummaan. Oromummaan hunda walitti qaba kan jaalala addaa biyya isaatiif hin qabnes isa Oromoo ta'ee dhalatee giddii hin qabneef waan biraadhaa fi kana hundumaa walitti waan qabuuf adda ta'uu hin danda'a. Akkasitti yoo gadi qabne garaagarummaa qabu jechuudha. Akkasitti yoo ta'e akkasitti akka fudhannetti Oromummaa gootiin nama boona yoon jedhee amma sabboonaa moo sabboonaa miti ani. Oromummaa gootii nan qaana'a yoon jedhe immoo sabboonaa nan goosisu. Kanaaf adda addummaa qabu, tokkummaas adda addummaas qabu. Waan jechuu dandeenya garuu nam tokko amma Oromummaan dhiifama naa godha. Oromoo ta'uun dubbii dhalootaa ta'uu danda'a. Garuu nam tokko Oromoo dhumarraa dhalateef Oromoo ta'uu danda'a. Oromoo ta'uu jechuun akkaataa jireenyaa Oromoo, safuu isaa, duudhaa isaa, aadaa isaa, akkaataa jireenya isaa hundumaa dabalateeti. Nam tokko akkuma amma seenaa Oromoo keessatti beeknu Oromoon
lola lolee yoo nam tokko booji'e nam sana ilma isaa godhata hanga maali akkuma ilma isaa qixxee namichi suni Oromoo ta'a. Kanaaf tarii yoo nam tokko Oromoo dhumarraa dhalateef ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf sila haasaa goone keessatti warri afaan Amaaraa baratanii Amaara ta'uu fudhatanii biyya sana bulchaa turani. Fakkeenyaaf ennaa fudhanne Haile Sillaaseen yeroo himamu dhiiga Oromoof keessaa qaba. Mangistuu Haile Maariyaam yeroo dubbatanii Oromoodha yoo jedhu amma si'ana. Garuu jarreen kun Oromummaa sana dhiisanii lafa kaa'aniitu kan biraa fudhatani. Isa kan akkamittiin ilaaltu dubbii masaaxannoo ishee ibsuuf jechuu kooti. Akkamitti difaayinii gonaadha? Akkamitti maal jecha isaa maalidha? Oromummaa yoo jennu Oromoo ta'uu jechuudha miti. Oromummaa yoo jennu Oromoo ta'uu. Oromummaan isaa laafaa ta'uu dhiisuu hin danda'a. Garuu dhiigaan Oromoodha. Oromummaa qabaa hin qabu jechuudhaaf nu rakkisa. Garuu wantoota tokko yoo agarteetta ta'e kan Lawrence Tsaggaayeen waa'ee goobanaa himu tokko irratti goobanaani Oromoo miti jedha. Amaara'eera. Maaliifi ሃይማኖት aba'uu fudhatee የገዳን ስርዓት dhiisee jedheetu intinaa jedha. Oromummaa dhiiseeraa jechuudha. Kanaaf Oromoo miti goobanni jedha. Tsaggaayee Garoomadi. Akkasitti yoo fudhanne namni amantii biraa fudhatee amantii diinaa fudhatee isatti amanee isaan bula ta'ee kan Oromoo immoo dhiiseera ta'e warra ayyaanaa faa kanaan seetana jedhee waanuma Oromoon qabu hundumaa gadaas maalos hundumaa akka kan waanii seetanaa kan baay'ee milkoo jedhu jarri. Waan akkasitti yoo hin fudhata ta'e Oromoodha jechuu Oromummaa qaba jechuu hin dandeenyaa. Oromummaa isaa lafatti haqu qabaa laata? Oromummaan lafee itti nama keessaa haqamu jiraa laata? Gaaffii salphaa miti. Gaaffii isaa akka Tsaggaayeetti simple. Gadaa dhiiseera, sirna gadaa dhiiseera. Afaanicha iyyuu waan dubbatu fakkaatu. ሃይማኖት aba'uu fudhateera. Kanaaf Oromoo miti jedhe. Oromummaan isaa hammamii yoo jenne dhiigaan Oromoodha malee isaa Oromummaa sooshalii Oromummaa dhiiseera jenna malee I don't know hammam akka deemnee namni Oromoo ta'ee dhalatee Oromoo ta'ee guddate tokko Oromummaa hin qabu jechuu lafatti dandeenyu anaaf naan galu. Inni silaa okay. Sabboonaadhaa fi calluma jedhee Oromoo kan ta'e gargar fuudhuu hin danda'a. Malee isa kana akkan amma laalutti takkaatti yaadeen beeku waan kana. Waan cimaadha gaaffii isaa filoosoofikaaliidha. Gara caalu. Oromummaa nama dhabsiisuun waan danda'amu natti fakkaatu yoo abbaan an ammaa jalqabee Oromoo miti jedhe malee waan danda'amu natti fakkaatu. Sirriidha. Amma biyya Ameerikaa kanatti namoonni lammii Ameerikaa ta'anii biyya kanatti dhalatanii guddatanii baratanii
ani akka biyyuma Ameerikaa keessa jiraachuun barbaadu. Namootumti biyya kana Ameerikaadhuma ijaan arguun barbaadu jedhanii namoonni biyya ormaa jiraatan jiru. Namooti warri isaanii maatiin nam sana yeroo dubbisuu barbaadan biyya sadaffaa dhaqanii biyya sadaffaatti argani. Waan inni asii yookiin waan asitti dhiyaachuun barbaanne jira. Kan keenya yeroo baay'ee akka sanatti mateen dhufu. Garuu amma yeroo laallu Finfinneetti namoonni dhalatanii guddatanii abbaan isaatis Oromoo ta'anii yeroo tokko yeroo gaafatamanii abbaan koos haati koos Oromoodha. Ani garuu Finfinneetti dhaladhee jedhu. Addis Ababaa jedhu isaanii kanaaf dubbiin isaa tarii akkoo isin jettanii eenyutu deebii kana kennan jedhu nama rakkisuu danda'a. Garuu dubbiin waa'een Oromummaa kun yeroo dhufu dubbii dhiigaa duwwaa miti. Dhiigaa barbaachisaadha. Garuu isa dhiigaa irratti dabalee akkuma amma isin Loorenz Tsaggaayeen jedhanii jettan kana nama aadaa isaa sanatti, duudhaa sanatti, safuu saba isaa sanatti amanee akkaataa jireenya saba sanaatti hin jiraadha. Eenyummaa koo ibsanni kuni ani isa inni jedhu sun. Garuu biyya keenyatti namni baay'een baasee hin jedhu. Akka kana ofiisaan baasee hin jedhu. Akkaataa jireenya isaatiitu, akkaataa deemsa isaatiitu quuqama saba isaatii dhabee waa'ee biyya isaatii yaaduu dhiiseetu itti dhiisee inni waan dubbiin kun isan ilaallanne godhee yeroo jiraatu nama isaa ala taa'ee ilaaluu fi akka inni waa ilaalee hubatu gochuu danda'a tarii jedhee yaada. Egaa dubbiin isaa dubbii seeraatii fi dubbii hawaasummaati natti fakkaata. Dubbii seeraatti yoo dhufne Oromummaa amma akkuma jedhe waan kana itti yaadee hin beekun. Akkuma dhufetti hin fudhadhee darbe. Akka waan hin beekuutti hin fudhadhee darbe malee hin beeku waan isaa. Hin hubanne. Intala tokkotu turte. Intala kana waliin hidhaas turre. Karaa biraa dhufte. Karaa abaa'ootu hin ta'in karaa biraa dhufte. Afaanis isas hin beektu. Garuu abbaan ishee Oromoodha. Sama irraa haadha abbaatu lammii biraa qaba, lammummaa biraa qaba. Akka sadan arfan tokko kan himattu qabu lammiin itti rileesidii taate. Abbaan ishee garuu liidarii Oromooti. Somewhere Shawaa keessa tokko liidarii Oromooti. Inni koo allabinyi jetti. Oromummaa allabinyi. Oromoonnati koo allabinyi jetti. Allabinyiin suni ani Oromoodha hin jettu. Ani Oromoodha hin jettu. Gurbaan qoosu tokko jira. Mindinoo Oromummaa allabinyi. Hudduu sinnasaa Tigiriinnati allabinyi. Kuni allabinyi jettaa. Abbaan kee akkasii. Allabinyi kana maaltu fidee akka kaalchiraalii immoo abbaadhaan waamama. Maaltu fidee allabinyi yoo jettu minni qixxinyi maslishaal jedheen. Egaa maal jennaanidha. Intala kanaani maal jennaan isheen an Oromoodha hin jenne. Amma waa'ee Tafarii Guddisaatu dhufa. Tafarii Mokonnin. Tafariin Oromoodha ofiin jedhee hin beeku inni Yihudaadha. Yihudaadha ofiin jedha. Garuu haadhi isaas abbaan isaas Oromoodha. Akkoo isaatu akkoo isaas hin beekamtu.
intala malakotii kan haala malakotii eenyurra akka ishee godhate hin beekamu. Malakot moo Sillaasee waan of them. Nama biraarraa nama alaa Oromoo irraa godhate kan jedhus jira. Waan akkasii jira. Tafarii Mokonnin nuti amma si'ana Oromoo naachoo jechuutti ka'aniiru namni. Oromoo nugusayyuu taaneerraa nu maaloo. No, namichi Oromoodha miti. Oromoodha ofiin hin jenne. Kanaafi Oromummaa qabaayii namichi jedhamaa inni dhiigaan ta'e kuni maqaa biraa maal kenninaafi dhiigaan Oromoodha. Dhiiga Oromoo of keessaa qaba jennaa moo akka jennus nu rakkisa natti fakkaata waan kana wantina ta'an. Kanaafi Oromummaani waan itti namni itti boonu Oromummaa isaatti namni boonu Oromummaa qaba haa jennu. Kan itti hin boonne Oromoo miti waan biraa fudhateera haa jennu. Akkasitti yoo bira dabarre malee deebii amma ani hin beeku gaa ati nama barataadha dingata bira geesse ta'e malee. Ambarnooti koo kabiraadha. Sanumaa malee. Mee haa ta'u biyyatti kanan beeku namoonni qomoo biraa ta'an an Oromoodha kan isaan jedhani gaafa Oromoo arrabsuu barbaadanidha. Aniyyuu Oromoodha dhiiga Oromoo keessaa qabaa gaafa Oromoo arrabsanidha garuu gaarummaa isaa yeroo dubbatan utuu hin ta'ini. Gaaffii biraatti dabarraa. Amma ummati biyya lafaa kanarraa baay'een yeroo ta'etti gabroomeera. Garuu sabni koloneeffatame baay'een eenyummaa isa koloneeffatee hin fudhanne takka. Fakkeenyaaf amma Kenyan Ingiliziidhaan gabroonfamtee turte garuu sabni Keenyaa ani Ingiliziidha yookiin immoo ani Biriteen hin jedhu. Akkasuma namoota biraas baay'ee agarra. Maalidha kan Oromoo kun maaliif Oromoon isa gabroonfate ta'uudhaaf dhiphata? Waa'ee hariiroo Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru koloneeffata bara Scramble for Africa sana kan nuyis koloneeffamne qawwee jarri kennanii fi expertise jarri kennanii fi military officers qondaalota lolataa kan isaan kennaniif dhaanitu qabamne akkitti qabamne Keenyaa wajjin akkitti qabamne akkuma tokko kan garboonfamne namoota afaan keenya hin beekne aadaa keenya hin beekne seenaa tokko hin qabne dhaan garboonfamne garuu bifa keenyatu tokkoffaa ji'oogiraafiidhaan walitti lafqaanii walitti dhiyaachuu wantoonni garbii ce'ame hin jiru garba ce'anii hin dhufne asumaa gannutti dhangala'anii abbaayin duwwaa nutti ce'anii kanaafi magaalaa akkuma keenya gurraacha jechuudha. Kanaaf nama ala ilaalutti garaagarummaa keenya kan ilaalchaan kan ijaan ilaalu duwwaadhaan beekamu miti. Jarris yeroo qabatanii isin Itoophiyaadhaa jedhaniitu.
isin Itoophiyaadha jedhaniitu akka kan nutti himani mana barumsaa si godhannu faaruuni nuyi faarsinu hundumtuu akka nuyi isaan taane abbaatochin keenya zarraaf taqilash kar jedhanii jedheetu nutti fokkorsiisa gaafa ayyaana waggaa abbaatochi yennee fudhanne naggeeffanna maal fudhannaa miti naggeeffannaa mormuudhaafis intinaa isaas hin qabnu annisaa isaas hin qabnu beekumsa isaas hin qabnu kanaafi Itoophiyaadhaa jennee ma fudhannee deemne yoo paaspoortii nuu kennanis Itoophiyaa jedha zeegnatiidha Itoophiyaa jedha kun egaa isheema kanaa fudhanne maaliif paaspoortii Ingiliziin yoo kennu Ingilizii intina citizenship Ingilizii godheetu kan kennu natti fakkaata maaliif citizenship isaatiif kan paaspoortii kennu yeroo qabaa jala jirte jechuudha yoo qabaa jala jiraatte ittiin deemuudhaaf kan asi dhimma baatu kan sirtii itti gaafatama kee qabutti inni kun garuu isa ji'oogiraafiidhaan tokko ta'uu keenya jarri immoo Itoophiyaadhaa akka nuyi waan biraa hin himanne addunyaatti kan nu himanii Itoophiyaadha kun jedhaniitu Itoophiyaa takka koloneeffattee hin beektu yoo jedhanii Itoophiyaa ishee haayilaandii gubbaa baddaa Habashaa jirtu kingdamii xinnoo sana miti. Itoophiyaa yoo jedhanii yaayyoonii maappiin itti agarsiisanii maappiisicha amma jiruudha. Isa amma jiru yoo bara nu ijoollee turre immoo isa kan Eertiraa dabalatuudha. Kan itti mul'atu. Sanaan Itoophiyaa jedha. Malee gargar baasee ilaalu garuu Itoophiyaan takkaa kolonoomtee hin beektu jedha. Itoophiyaan koloneeffatteetu jiraattee sana hin himani. Nus itti dabalaniitu takkaan koloneeffamne jedhu. Innaa dubbiinsaa dhuguma gaaffii kan kaasuudha. Maaliif nuuni Itoophiyaa nuun jiru maqaa qabnaa nuyis maaliif Itoophiyaa jenna Oromoodha. Oromoodha jennee maaliif of hin himnu afaan keenyas bareera sammuun keenyas sana fudhateera. Kanaaf amma kana gadi ba'ee ati eessaa oriijinalii eessaa dhufte yoo jedhanii Oromiyaa yoo jedhe namni beeku barsiisuu irraa Itoophiyaa jedheen bira darba maaliif hin canqamaa jedhe garuu utuun Oromiyaadhaa jedheetti barsiiseera ta'e boori iftaan inni nama biraatti barsiisuu danda'a garuu akkasitti ofii keenya of hin barsiifne ofii keenya of hin barsiifne kanaaf Itoophiyaa propagaandaa ergi qabatamne addunyaatti lallabamaa ture ni nuti Itoophiyaadha. Itoophiyaa malee biyya sana keessa kan jiru kan biraan jiru. Kana natti fakkaata. Dhugaadha. Garuu amma fedhe yoo naa ta'e amma sabni koloneeffame tokko koloneeffataa sana ta'uu danda'a. Amma Oromoon yookiin sabni Sidaamaa yookiin sabni Walaayittaa yookiin sabni Sumaalee amma fedhe tuuxaare amma fedhe fakkaachuu fi waliigaluuf fudhatamuuf utuu carraaqe seenaa kana dudubatti deebitanii amma isin 66 yeroo isin walaloo silattiin jalqabne kana barreessitanidha. Amma eegasii waggaa meeqa gara waggaa 60 ta'uuf deema. Haala jiru kana hundumaa yeroo laaltanii bara waggaa 60 kana umurii keessanitti amma
yeroo laaltanii dubbiin kun ni hojjeta wanti lafarraa agarru kun isaanumtiyyuu isin Itoophiyaadha jedhanii fudhataniiru nutu Itoophiyaadha jedhee of rakkisa malee. Isaan hin fudhatanii warra koloniitu Itoophiyaadha egaa irra keessa kan hololli jiru irra keessa barumsi kennameefi Itoophiyaa jala jirta Itoophiyaadhaati jedhamee itti himameera. Alaabaa magariisa keelloo diimaa kana hankeeti abbootiin kee kanaan qabanii kufanii jedhamee itti himameera ijoollummaatti. Kanaan dhugaa si'eetu yommuu gaaffii dhugaa dhufu jarriin fudhataniin Itoophiyaadhaa jedhanii fudhatanitti kolfu. Anamma keessa amma warra xinnoo magaala ta'ee tolereetii godhu ta'a. Tinaa godhanii isa tolereetii godhu jechuun abashaanee jedhu. Nama gurraachaan garuu abashaanee hin jedhan. Abashaa akka hin taane beeku. Warra naayilootik ta'aniini abashaanee hin jedhan. Abashaan kan jedhan jiru warra humti naayilootikiin kan mataa sammuu garbummaa keessaa gadhiisuu didi. Oromoos ta'anii abashaadha kan ofiin jedhan jiru. Sammuu sana keessaa inni qabnee bahuu hin dandeenye. Jarri garuu hin fudhatan. Jarri Itoophiyaadha wayin abashaadha. Abashaallee haa fudhatanii magaalaa taanaan waan isaan intinaan jiru yoo sanyii lakkaa'anitu dhaqanii maqaa kee yoo baranitu akkas hin taane baru. Garuu namni keenya kan achi isa Itoophiyaadha nuti nu maaloodha jedhan jiru. Eenyutu si dhungannaan murteessitaa jedha. Ofumaa dafaa ka'aniitu jedhu malee jarri hin fudhatanii. Jarri fudhatanii Itoophiyummaa keenyaan fudhatanii. Yoo nu jenne garuu akka waan cubbuu dubbanneetti fudhatama. Itoophiyaa miti indi haala koo jedha. Itoophiyaa miti nan yaadadha. Suuqii keessatti abashaanee jennaan ayidellahu min jedhe afaanuma Amaaraatiin. Tadaa ምንድን ነው እኔ ኦሮሞ ነኝ እንጀዴን እንግዲህ ኮልፌ ሪያሳ ዋሜ እንደዚህ ይላል እኮ ሄደ አከ ሰርፕራይዝ ዲመተ ያስማ ብያ ከና ዲሲ inni maal elfate ani abashaa miti of injichu ko amaarinya dubbata isa duwwaatun ta'e inni monatti kofalchiisa nama waameetu maa inni kuni haraasina gochuu barbaadde moo jedheen jennaan illee mindasuu adillam jedhee amma seeratti deemuudhaaf dinaa jedhe utuu anatu akkasi oromummaa ko utuu inni beekee ana bashaa dha'ee abashaa miti jechuu koo intina surprise di ta'e utuu na bashaa dha'ee nan fudhatu leela kan biraa gowwoomsi kan biraa nyaadhu jedhaan malee nan fudhatu. So wanti kuni ammayyuu jira keessaa kan hin baane ijoolleen qubee giruu adda naan jedhu dhaga'u adda kan hin beektu sana hin beektu sanu keessa dabarre kana isa warri fidalaa keessa dabarre kana hin beektu kanaaf abdiin keenya isaanuma of baruutti kan deeman isaanuma jechuudha. Hedduu galatoomaa silallee jalqabatti yeroon isin beeksisu
waa'ee isin afaan Oromootiin akka baratamu qubeen kun mana barnootaatti akka godhamu ga'een keessan guddaa ta'e kaaseen ture. Dhuguma yoo abdiin nuyi qabnu warra ammaa irratti yeroo tokko ani yeroo yaadu warri umurii kootii fi tarii warri umurii koon ol jiran kuni dubbimti jireenyaa yoo gara geggeessutti nu geessaa yeroo gara geggeessutti deemnu kana warri nu teellaan dhufan kuni sammuu bilisa qabaatanii iddoo ga'u jedhee nan yaada. Rakkoon jiru tarii tokko kan jiru biyya keessa rakkina jirurraan kan ka'e ta'uu danda'a. Keessa galanii warra dargaggoo kanas bu'aadhaan qabanii kan burjaaja'an jiru. Garuu garri caalu garri baayyeen garri wayyabni gara sana miti. Waggaa 60 kana keessatti qabsoon godhame tokko saboonni warri biraa ta'an warri Abashaan ta'in akka Oromoo warra akka Sidaama warra akka Walaayittaa Somaalee kuni Itoophiyaa kana dimokraatessuun hin danda'ama jijjiiruun hin danda'ama isa jedhu irratti baay'ee humna isaanii irratti dhangalaasan. Piroojeektiin kun abdii qabaa. Namoonni ammallee namoonni keenya kan kana duukaa dhamaanii jiru natti fakkaata. Kana jaatamootuma keessa calqabnee warri akkas gochuu hin dandeenya jedhanii keessaa warri tarkaanfatoo ta'an ideoloojii socialism warra duukaa bu'u turanii garaa isaaniitii amanuu turan. Homoreedoo jaalleewwan isaanii gama jiran warra Amaaraa Itoophiyaa ta'an akkuma isaanii sooshaalizimii kana kan fudhatan itti fakkaateetu garaa isaaniitiin amanu turan. Kanaafi qabsoo gitaa geggeessine Itoophiyaa jijjiiruu hin dandeenya. Dimokraataayizii gochuu hin dandeenya. Jedhuna qabsooni sabummaa achi keessatti deebii argata. Kanaafi dimokraatik Itoophiyaa dura uumuun durfannoo keenya ta'utu irra jira. Kan jedhuun as ba'anii ijoolleen keenya baay'eedha kan achi keessa ture. Keessaa mi'eessoon keessaa ijoollee baay'eedha ture. Ijoollee achi keessa turanii ijoollee enerjii giidoo guddaa warra qabu. Beekumsa qabu turan. Hin taane hin nyaataman, hin rukutaman. Beekaa keenya dhabne waan sana waan hin taanetti. Yommuu sana kanneen adda bilisummaa Oromoo keessa turre Endis bilisummaa Oromoo yommuu calqabnu sochii bilisummaa kana calqaba kan nuyi itti bobbaane amma kan aangoorra jirus kan politikaa aktivistii ta'es hundumtuu nafxanyaadha. Dhaaba nafxanyaati. Itoophiyaa kan gaggeessus nafxanyaadha. Koloniidha nuti, kolonaayizaridha. Kan jedhu dikileerii gooneetu bakkalcha isa calqabaa irratti kan facaafne. Yeroo sana impaayerii kuni dimokraata'uu hin danda'u kan jedhu amantii qabaanneetu. Maaliifi impaayerii hacuucaadha. Impaayerii garboomsaadha. Impaayerii kan abbaa humnaan tokko humnaan ummata hedduu qabatee biyyoota hedduu qabatee of jalatti galcheedha. Biyyooti kun hundumtuu
gara kan isaan fuulduratti ilaalanii bara waan dhaban hundumaa mirga isaanii dhaban hundumaa deeffatanidha. Kan isaanii ilaalanii yemmus. Kanaafi impaayerri immoo isaan akka jalaa ba'anii kophaatti ba'anii bilisa qabaatanii wayim walaba ta'anii akka kophaa ta'an hin barbaadu impaayerri. Kanaaf uumaama isaatiin impaayerri hacuucaadhaa. Impaayerri olaantummaa saba tokkoon gaggeeffama eessaayyuu. Roomaan impaayeriin warra Roomaan kan gaggeessu Raashaan impaayeriin guddaan kun Raashota kan gaggeessu. Hin jiga malee hin dimokraataayiz ta'ee akka qaama tokkotti jiraachuu hin danda'u. Maaliif neecharii masaatu uumaa isaatu hacuucaadha. Uumaa isaatu olaantummaa saba tokko irratti hundaa'a. Kanaafi dimokraatessuun hin danda'amu. Impaayera dimokraatessuun hin danda'amu. Itoophiyaan impaayera. Aangoo humnaanitu warri Abisiiniyaa dhufanii uummatoota walaba ta'an cabsanii humnaan cabsanii of jala galchanii gabbaarii godhanii jiraachisanii. Kanaafi isaanii wajjin tokko ta'anii sirna dimokiraasii dhaabuudhaafi uumaan isaanii hin hayyamuu fi seenaa keessas fakkeenyi hin jiru. Kan jedhu ture muggutiin keenya ammas kanuma kan impaayeriin dimokraataayizii gochuu hin danda'amu. Hedduu galatooma obbo Ibsa. Prime Ministeriin Itoophiyaa ammaa yeroo dhufanii harmeen koo akkan nugusa torbaffaa ta'uu naaraagdeetti jedhani. Kanaafi kanuma isaan himatan ennaa laalle deebiseenanii sirna nugusummaa kana deebisee ijaareenanii ani immoo nugusa ta'ee yoo xinnaa ta'e waggaa 10 fi bitaa kan jedhu dubbataniiru. Sirni nugusummaa kun immoo duraaniyyuu kan miidhama guddaa fide isa natti fakkaata yeroo abbootiin gadaa iddoo adda addaa jiranii naannoo isaaniitti sirna gadaa dhiisanii sirna mootummaa dhaabbatanii inni immoo walii isaaniitti akka isaan walirratti bobba'anii godheetu cabsuu fide. Akka inni saba Oromoo wajjiniin duudhaa Oromoo wajjiniin safuu Oromoo wajjiniin akka inni hin deemne agarra. Kanaafi piroojeektiin nugusummaa kana dimokiraasii sirna gadaa Oromoo kana dhiibeen dhaaba jedhanii milkaa'uu danda'a jettanii yaaddu? Mootummaan Itoophiyaa waan geeddarame hin qabu. Caasaansaa akka inni itti hojjetu waan geeddarame hin qabu. Abbaan mootummaa Itoophiyaatti mataa ta'u hundumtu caasaa sanaanii kan hoogganamu. Caasaan suni jabaatee ijaaramee akka keessaa hin baane abbaan sana fudhatu waan caasaan suni karoorfameef kan hojjetu duwwaa ta'a. Kanaafi Oromoon akka Oromootti overtake gochuu hin danda'u. Amaara ta'a ergi fudhatee booddee. Maaliif caasichatu isa masaka. Kanaafi inni isaanii Prime Ministeriin jedhanii kuni waa'ee Oromummaa, waa'ee gadaa, waa'ee maaloo of keessaa hin qabu. Calqabuma gaafa egaa dhiigi kan dhangala'ee
warri TPLF akka challenge ta'anii yaada keessatti yookiin adawaa keessatti kan didhamanii dhiiga Oromootiin, dhiiga dargaggoo Oromootiin kan tiim lammaa warri jedhan overtake godhanii Oromoo sana of duwwaa foorsii sanatu dhiibee galche. Forsiin sun immoo organized hin turre. Chuma dhagahamee miiraan ka'e malee miiraan ka'ee hacuuccaa jibbee ka'e malee organized hin turre. Jarri kun OPDO keessaa yommuu dhufanii nuti gooftaan keenya uummata Oromooti isinii dhiifama. Isinii bulla amma jalqabne hin jiru, abaluu hin jiru, fitsum hin jiru, maaloon hin jiru jechuutti kaane. Jennaan fudhate organized waan hin taaneef qaama organized tokko dhufeetu inni isinitti galeera. Dubbee koo hundumaa irraanfadhaa. Jennaan duukaa deeme achiin galche. Gaafa paaworii fudhatu dhaqee paarlaamaatti dubbii godhu waan Oromoo tokko recognize kan godhu Oromoo kan hintinaa jedhu tokko keessan keenya fireezii tokko keessan keenya. Qeerroo Oromootu asiin nu ga'e hundumti keenya waan nu oolee qabaa jedhee hin himne. Akka waan inni dhufee haadha abbaa isaas hin himne, abbaadha Oromoodha kan jedhan. Abbaa hin himne, haadha himate. Akka hamma inni Oromoo hin leellisne achumarraa beekama. Gaafa calqaba humna fudhate jedhe sana beekama. Haadha hime. Haadhi Oromoo miti jedhan. Isaan hime. Haadha himee haadhi koo abjuu qabdi. Abjuun ishee immoo nugusa torbaffaa taanaan jedheera. Jedheetu impaayeriitti ol ba'e. Barcuma Minilikitti ol ba'e. Ol ba'eetu ekeraa Minilikii fi fakkaattii dhaabeef siidaa dhaabeef achi keessatti. Namoota Haayile Sillaaseedhaaf dhaabe. Haayile Sillaasee dhiiga meeqatti dhangalaafneetu Haayile Sillaasee kan fonqolchine. Oromoodha. Oromoo peezantiidhaa fi barattoota kan Haayile Sillaasee fonqolche. Sana nutti faarse. Minilikiin illee nu hin beennu seenaadhaan beenna. Haayile Sillaasee nutti faarse, Mangistuu nutti faarse. Mangistuus dhiiga keenyaanitu ofirraa finqilaachifne. Kanaaf calqabumaa jalqabee deemni nama quusitu eelee irraa beekamti jedhanii calqabumaa jalqabee beekama akka inni itti adeeme. Oromummaa kan qabatee deeme miti. Amma Oromummaa warri maal jedhanii kan allaattii nyaachuu barbaade sololeyaadha jedhama. Namooti Oromoodha jedhan keessa waa argachuudhaaf waa bu'aa intinaa gochuudhaaf Oromoodha. Mootummaa Oromooti jedhan wal'aananii miti. Wal'aananii miti. Mootummaan isaa mootummaa Oromoo kan taane impaayera Itoophiyaa akka ta'e autokratii of aangessaa akka ta'e beeku. Kanaaf wanti jedhame hundumtuu waan sobaati. Waan nu sossobuudhaaf kan ta'edha. Kana egaa deebisee dhiisee koo hin beeku. Deebistaniittu rakkisaa.
amma duraanii kan ture yeroo Oromoon cabe Oromoon warri kaan baay'ee lolanii lola guddaa booda cabanii akkuma sadaa dubbachaa turre gargaarsa namni lammii Oromoo ta'e nama jabaa Oromoo ta'e nama beekaa nama lolaas ta'e fakkeenyaaf sila akkuma kaastanii Raas Gobanaa Daacee dabalatee namoonni akkasii diina wajjiniin hariiranii gorani. Oromoon immoo lafni isaa qubanni isaa kun bal'aa wanta ta'eefi yeroo sanatti immoo akka ammaa kana teknooloojiin isaas waan hin jirree fi iyyee wal dhageessifachuuf hundumtuu iddoo tokko dhaabbatee walitti teetee walii wajjiniin dhaabbachuuf yeroo sanatti waan baay'een danqaa ture natti fakkaata. Amma kun hundumtuu waan baay'een geeddarameera. Biyyumti lafaa kuni it's a global village jedhu amma seena teknooloojiin kun guddatee ammatu nama biraa nama dabalu qabaanne namni biyyaas nutti dabalamee walii wajjiniin akkas mari'achuu dandeenya. Teknooloojiin isaa kun ayyameera. Maal jechuudha namni immoo hundumtuu telefoona of harkaa qaba. Namni hundumtuu wanta ta'aa jiru tokko galmeessuu danda'a. Wanta ta'aa jiru tokko ittisa malee eenyuun iyyuu hin gaafatin biyya biraatti namatti dabarsuu danda'a. Maal jechuudha kuni wal keessa deemuun salphateera. Oromoon immoo falmii isin keessatti qooda fudhattan isin geggeessitanii jaalawwan keessanii baay'ee wajjiniin waggaa dheeraa keessa waggaa 60 darban kana keessatti keessumaa gara hoogganaa tokko jalatti dhufee akka deemu sanatti ta'eera. Oromoon amma dammaqeera amma ta'e. Oromoo ta'uusaa namni beekeera. Oromummaa isaa kabajatee jiraachuun barbaada. Biyya isaarratti abbaa biyyummaan gaaffii isaati. Kun hundumtuu ta'eera. Kanaaf akka duraanii haguuganii gowwoomsanii gochuun hin danda'amu. Sabni dammaqeera wanta ta'eef. Akka kanatti Itoophiyaan immoo utuu kun ta'ee jiru warri Itoophiyaummaa kana leellisan immoo yaadi isaanii isa jaarraa bara cabneerraayyuu waan geeddarame qabu. Lafoon sana waan dhaabbatee jiru fakkaata. Akka nama iddoo tokkotti hidhamee dhaabbatee jechuutti dhaabbate. Ammayyuu akkuma yeroo sanaan gabroonfadha. Akkuma yeroo sanaatti si bulcha. Akkuma yeroo sanaatti si cabsa. Akkuma yeroo sanaatti si ilaala. Akkuma yeroo sanaatti afaan kee dhowwa, aadaa kee dhowwa jechuu barbaada. Akka kanatti Itoophiyaummaa fi Oromummaan walii wajjin jiraachuu danda'a. Egaa Oromummaa fi Itoophiyaan akka ollaattis haa ta'u akka yuuniyeenii tokkotti akka yuuniyeenii tokko akka tokkeessoo tokkotti waliin jiraachuudhaa fi kiraateeriyaan si jiru. Tokkoffaa nagaa barbaadu. Lammaffaa eenyummaa walii beekuu. Sirna namni hundumtuu wal qixxeedha jedhu fudhachuu. Qajeeltuu yookiin justice maal akka ta'e waliin hubachuu. Fedha walii ulfeessuu. Waan kana fakkaatan irratti yoo walii galan biyya ofii irratti hundumtuu Walaayittaa, Sidaamaa, Kafichoo, Anyuwaak, Noyer hundumtuu biyya ofii irratti moo'ummaa qabaachuu, sovereignty moo'ummaa qabaachuu yoo walii beekan wal danda'anii waliin
akka ollaatti yookiin akka tokkeessoo tokkotti jiraachuu danda'u. Hamma kana waliin beeknetti ollaa gaariis ta'uu hin danda'ani. Yeroo hundumaa wal giphaa'ama jiraatu jechuudha. Egaa amma yoonaa rakkinni jiru maanniidha. Rakkinni jiru kana diduudha. Kana diduu Amaaraati. Amaaraa gurguddoo Amaaraa, eliitii Amaaraa kana didu. Eenyu isinii alaa dhuftanii iyyuu jedhu afaanuma baafatanii. Alaa dhuftanii nama naannaa kanaa miti biyya kanaa weerartuudha isinii nurraa fudhattanii biyya keenyatti deebi'uun mirga keenyaa jedhu. Oromiyaan kan keenyaadha. Oromiyaan kan keenya argi jedhanii. Oromoon immoo Oromiyaanoo kan handhuura kootii kan kootii kana dabarsee kan waan dhoofsisan waliin dhoofsisan hin jiruu jedhan. Lamaanuu waliin galanii jechuudha. Kanaaf akka biyya tokkotti waliin jiraachuu hin danda'ani. Biyyuma uummatan iyyuu amma akka Itoophiyaatti isa jedhame maaliif akka Itoophiyaatti ta'aadha yoo waliin jiraachuu walii galanii akka namoota Afrikaa tokkotti maqaa tokkeessoo isaaniitii fi maqaa baasanii maqaa baafataniin maqaa walii galanii baafataniin jiraachuu danda'u. Itoophiyaa ta'uun irra hin jiru giddiitti. Abbaan barbaade Itoophiyaa fudhatuu danda'a. Itoophiyaa fudhatee dhiyaate tokkeessoo tokko keessatti galee walii kabajee jiraachuu danda'a. Kanaafi kondiishinii ta'uun irra hin jiru Itoophiyaa ta'uun Itoophiyaummaadhaan waliin jiraachuu danda'uudhaaf akkaata gaaffii. Gaaffii kana moodifaayee haa goonu. Tokkeessoo tokko keessa waliin jiraachuu danda'u gamtaan waliin jiraachuu danda'u kan jedhu maqaa baafatanii maqaa barbaadan Itoophiyaa fudhachuu danda'u. Garuu Itoophiyaan deebi'ee irratti hin fe'amu giddiidhaan. Yoo jaallate Oromoon maqaa Itoophiyaa fudhatee wajjin jiraachuu danda'a. Yoo hin jaallanne immoo maqaa biraa walii baasanii waliin jiraachuu danda'u. Kana walii fudhachuutu irra jira. Akka dirqii hin taane Oromoon Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin jiraachuu dirqii akka hin taane baruutu irra jira. Kana kan jiru. Egaa waan walii ulfeessuu qaban, waan walii kabajan jiru isa tarreessanii kana yoo walii fudhanne wajjin jiraachuu dandeenya. Yoo kana waliin fudhanne waliin jiraachuu hin dandeenyu. Karaa keenya deemuu dandeenya. Akka obbolaa Afrikaatti immoo ollaadha lafa keenya walirraa kunnee iddoo biraatti dhannee laaqii wayii dhaabbachuu hin dandeenyu. Aayilaandii wayii dhaabbachuu hin dandeenyu. Kanaafi ollaa ta'uun keenya giddiidha. Garuu akka ollaa gaariitti ibidda utuu walitti hin suuqini jiraachuu kan dandeenyu kana yoo walii kabajneedha jennee waliin taa'uun hin danda'ama. Haadha kaniin jedhu. Baay'ee galatooma. Dhumarratti yaada amma isin kaastan kan ilaalle fakkaatu tokko amma si'ana yaadni as ba'aa jiru tokko amma dubbiidhuma waa'een Itoophiyaa kun egaa jarri waan nagaa barbaadan hin fakkaatanii nama hundumaa ollaas amma yeroo kanatti innaa fudhanne ollaa isaanii wajjiniin waliin lolle tokko iyyuu hin jiru. Ollaa hundumaa wal lolaa jiru. Akka kanatti immoo jireenyi ta'uu hin danda'u. Beekamaadha akka hin danda'amne. Garuu immoo inni sun ta'ee iyyuu immoo sammuun isaanii amma iyyuu
banamaa miti ilaaf ilaamee dhaga'uudhaaf walii wajjiniin haasa'anii dubbii tokko lolii isaan utuu hin ta'in amma si'an akka jedhamutti mareetti walitti dhufanii galma tokko keessa taa'anii walii wajjiniin mari'atanii hiikaa barbaadu isa jedhu sana nama namanneedha jarreen kun. Eega kana ta'ee dubbiin as ba'aa jiru tokko Oromiyaa dhuunfachuu. Oromoon Oromiyaa dhuunfatu. Oromiyaa irratti mootummaa mataa isaatii haa ijaarratu. Sidaamaanis akkasuma Sidaamaa dhuunfatu mootummaa isaa ijaarratu. Walaayittaanis akkasuma, Kafichoonis akkasuma, Somaaleesinis akkasuma. Eega kana ta'e booda namni mana isaa dhuunfate, namni mana isaa bulchatu tokko akkuma isin amma jettanii akkamittiin walii wajjiniin immoo hariirree jiraachuu dandeenya. Ollaadhaan nuyi bifa isaatu maal jedha biyya isaatu wal dhageenya, bifa isaatu wal fakkeenya ta'u iyyuu barree nuyi addaanii jedha weellisaan tokko. Biyya keenyatu wal dhageenya wal bukkee jira, bifa keenyatu wal fakkeenya akkuma sila jettanii. Garuu garaagarummaan keenyaan addaan ta'uun keenya kun namumti jaamaan iyyuu arga nama isa iji isaa banamee ilaalu dhiisaati. Eega kana ta'ee kan ofii dhuunfachuu isa jedhu sana. Kana irratti yaada maalii qabdu? Kana dubbannee asumaan dhaamsa seenaa qabattan itti dabalaati xumurru marii keenyaarraa. Egaa ani gaaffii kanaaf deebi'aan qabu beekamaadhuma. Ani nama adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo karoora qaba, sagantaa qabatee ittiin bobba'e qaba. Kaayyoon bilisummaa Oromoo Republika Oromiyaa Dimokraatofte uummataa gadhaabuudha. Kanaaf wareegamni kun tumtuutti godhame. Kanaaf namni kun tumtuu dhume lakkoofsa isaa iyyuu hin beekne. Kanaafi walabummaan Oromiyaa anaaf gaaffii jala waan galu miti. Garuu yaa'iin jira, yaa'aa jira, piroosesii jira. Waggaa 150 ol waliin turreerra empaayerii kana keessa uummatoota hedduudhaan saboota, sabaa'ootaa fi sabaa'ootaa fi uummatoota waliin waggaa 150 ol waliin turreerra. Karaan biyya keenya ba'ee deemuu hundumtuu shaggariin naqa. Karaan walitti hin qabnu. Walaayittaan kafichoo wajjin kafichoon Jimmaa wajjin karaa hin ijaarreef. Dhiyoodha kan Gojjaamii fi Isayyuu kan isaanii waan ta'eef Gojjaamii fi Naqamte gidduutti karaa tokko kan ijaaran. Malee karaa hundumtuu shaggariin naqee fuula isaa agarsiiseetu gara biyya ofiitti dhaqa, ofii deema. Wayin biyya kan biraa dhaqa. Walaayittaan shaggariin dhufeetu Wallaggaan dhufee na dubbisa jechuudha. Kanaafi akka itti jireenyi keenya walitti foo'amee jiraateera jechuudha. Hundumtuu barsiifata tokko qabaanneerra. Amma tasa barsiifati suni yoo cite keessaa immoo Oromiyaan yoo tasuma kaatee deemaa asii jettee intina jettee hin rakkatu.
rakkatu. Waan rakkatan kanaafi falamuutu irra jira. Hundumtuu walaba ta'uudhaafi mirga qabu. Garuu walabummaan isaanii akka hunduma isaanii hin jeeqnee fi akkamitti yoo goone wayyaa jedhanii mari'achuu barbaachisa. Egaa yeroo federaalizimiin kun yaadii federaalizimii kun dhiyaatu kanaaf deebii kennaa laataa kan jedhudha. Kanaaf deebii kennaa laataa. Maaliif artikelii yookiin kaataa aangoo 39 heera keessa jiru tokkoon sana uumanii fi mirga isaanii hiree ofii murteeffachuu lafa kaa'eera. Kan isaan gaaffii isaanii jecha walabummaadhaaf gaafatan sana hin danda'ama. Garuu mari'annee haa goonu kan jedhu yeroo akka kennuufi sun fudhatamee jechuudha. Kanaaf fudhanne nuyis jechuudha. Waan sana jalqaba isaa keessa wuxinee isaa keessa jirra malee yoo iddoo tokko geenyuun dhiitanii nu baasan. Na akka barbaadanitti federaalizimii sana akka barbaadanitti maaliif baraniiru. Ijoolleen Tigree baraniiru akka kanaan duraatti deemu akka hin dandeenye. Yoo mirga uummata hundumaa baran malee akka kanaan duraatti akka hin deemne akka caccabii yaadamne dhufu baraniiru. Baraniitu kana mala kana dhiyeessanii kun silaa utuu sirriitti hojiitti hiikame wal baruudhaafis waan barbaannu bira ga'uudhaafis yeroo nuu kennaa ture. Kana Amaarrii hin fudhanne. Maaliif hin fudhanne Amaarrii yoo jettu sila dubbanneerra akkatti Amaarrii uumame. Amaarrii walqixxummaan jiraannaan olaantummaan isaanii hin qaban taanaan lafatti kufan hin qaban. Yoo olaanaa ta'an duwwaadha kan isaanii akka sirna naftanyaa deebisanii ijaaranii jiraachuu danda'an. Kana malee walqixxummaadhaanii lafi isaan himatan hin jiru. Biyyi Amaaraa jedhamu amma si'ana biyya Amaaraa kililii Amaaraa kan jedhamu kan abbaa baay'eeti. Keessaa immoo kan aga'u garri caalu. Hunnoo qimaanti. Hundumti isaanii sochii qabu. Sochii bilisummaa dhaabbataniiru. Innaan lolataa jiru eenyummaa isaanii beeffachuudhaaf. Kanaaf yoo isaan deeffatan kanaan dura Amaaraa ofiin jedhanii afaan Amaaraa dubbataa kan qawwee baatanii nu bira dhufanii isaan warra aga'u kana Amaara ta'anii kan dhufan. Amaarinyaa dubbataa kirrii hidhataa kirrii kiristinnaa. Innaa kan isaantu dhufe isaan amma nuti Amaara miti jedhan. Amaarri eenyu kan jedhu gaaffii isaan gaafatan amaarri eenyu jedhanii garuu isaan beeku lafatti qubatan akka hin qabne yoo olaantummaa qabaatan malee kunoo amlaakii jalqabee olaantummaa isaanii eegsisanii as ga'anii amma kufaatiin irra ga'aa jira manca'aa jira impaayerri Itoophiyaa hin diigamaa. Yoo diigamu kana akka hamaatti akka hin diigamnee fi warri kaan itti yaaduu qabu. Isaanii yaadan. Isaanii hobbaatii argamuuni akka jiraatan dirqisiisuudha. Kana malee isaan olaantummaa qabaatan malee waan kana hin fudhatan. Kanaaf warri kaan itti yaaduutu irra jira. Warri amma yoo warra kaabaa yoo fudhanne Tigree, Agaw, Qimaant, Oromoo warri kuni mari'achuu danda'u. Warri kun biyya qabu.
warri gama kana jirru gara kibbaa jirru dhiyeenya qabamne waggaa 150 dura jechuudha. Dhiyeenya jechuun warri sun turaniiru waggaa dhibboota baay'eetu lakkaa'ama. Warri kuni walitti dhufanii warri hacuucaman kun warri eenyummaa isaanii akka itti fufu akka sabaatti beekamanii akka turan akka ijoollee isaaniitti dabarsan warri barbaadu walitti dhufee mari'achuu qaba. Walitti dhufee akkamitti iggitii akka itti godhu kan walii miti. Itoophiyaatti miti iggitii kan godhan. Tigraayitti gochuutu irra jira iggitii. Tigraayini akka lamuu namni hin uggine, alagaan hin uggine gochuutu irra jira. Oromiyaani akka lamuu alagaan hin uggine gochuutu irra jira. Walaayittaa, Sidaamaa, Kafichoo, warra Gambeelaa, Somaalee, Affaar kun hundumtuu itti yaaduu qabu. Kun hundumtuu biyya isaanii fi eenyummaa isaanii akka ijoollee isaaniitti darbu. Akka namaa gadi hin taane itti yaaduu qabu. Itti yaadanii waliin mari'atanii maal jedhama hundumtuu dadhabaanii intina ta'a tokkummaa qabaate. Jirbiini wal taateetu arba'iiti isa jechuu kooti. Isa gochuutu irra jira. Kana malee Amaara urursuun amma si'ana waan barbaachisu miti. Isaanis nu urursaa hin barbaadanii. Nu urursuu hin barbaadanii. Lafa keenya humnaan qabachuu barbaadu. Kunoo karaa shawaa kaabaa, karaa karrayyuu, kunoo karaa shaambuu, karaa antinaas, karaa maas dhiyoo, karaa Dawra Biraan warra jiran laga Xaafoo, laga intina kana isa intina jedhu darraa kan keenya jedhu iddoo halle kan isaaniiti. Amma innaan keenya hundumtuu Oromiyaan kan isaaniiti. Garuu ammaaf ishee bukkee bira isaanii jiru ishee dhuunfachuu barbaadu. Kanaafi nuti biyya keenya dhuunfachuudhaafi warra wal fakkaannu warra kaasaa tokko qabnuun walii taanee nagaadhaan gara barbaannetti ce'uu nurra jiraadha kan hin jedhu. Baay'ee hedduu galatooma obbo Ibsaa yeroo kana naa kennitanii dhugaadhumatti waan baay'ee haasofne waan dheeraadha. Waan baay'een irraa baradhee sabni keenyas waan baay'ee irraa barata jedhee yaada. Dubbiin inni guddaan bilisummaan kan inni jalqabu, walabummaan kan inni jalqabu yaada abbaarraati. Yoo namni yaadi isaa bilisaa'e yoo gaaffii gaafachuu danda'e, yoo deebisaa yeroodhaaf dhabe, yeroo sanatti gaaffii yoo gaafachuu dadhabe, gaaffiin sun yoo lafa bultee irratti yaade akka inni garaagarummaa fidu, akka inni gargaaru hedduu agarraa. Ani karaa gama kootii gaaffiin isiniif qabu waa'ee kanarratti raawwadheera ammaa fi dhumarratti yaada yookiin dhaamsannaa qabaattanii carraa isinii kenneen isarratti raawwanna. Gaariidha, galatoomaa na afeeruu keessanii fi baay'ee galatoomaa. Ankaniin jedhu ijoollee kootiinii jabaadhaa bakka jirtanitti. Inni loltus loladhu. Inni barreessaan deemtus barreessi.
jabaachuu duwwaadha. Wanti wanti xinnoon tokko yoo gidduu dhufte nama baaraksuu hin qabdu. Qabsoon itti fufaa. Qabsoo kan calqabne yeroo warri qabsoo calqabe yeroo mijaa'eef bakka mijaa'eef yeroo mijaa'eef argateetu kan qabsiise qabsoo. Qabsoon sun kan uummataati. Rakkina uummataa irraa ka'e rakkina uummataa dhiibee dhiita'ee dhufee warra iddoodhaaf wantoon isaanii yeroon isaanii toletu qabsiise malee qabsoon kan isaanii miti kan uummataati. Ergi qabsiisanii booddee dhaamsuu hin danda'anii maaliif kan isaanii miti kan uummataati. Kan dhaamsu sichi kan dhaamsu qabsoon qabate kun hin dhaamu. Kan dhaamsu uummata duwwaadha. Abbaan fe'e ba'ee, abbaan fe'e diinatti galee, abbaan fe'e du'ee qabsoon hin dhaabbatu. Kanaafi tokkoffaa waliin jajinaa, mee waliin jajinaa warri jirtan. Goota koo, maaloo koo waliin jedhina. Gooti Oromoon qabu isa du'e duwwaadha. Gooti Oromoo isa du'e malee kan lubbuun jiru miti. Kan lubbuun jiru lafa barbaadetti dhommaquu danda'a. Kanaafi gooti keenya warra dhume warra du'e isaaniin haa faarfannu isaaniin haa kaafnu bakka dandeenyu dubattu jaalleewwan keenya isaaniin haa kaafnu. Inni jiru goota keenya ta'uu hin danda'u ta'uudhaafi yookiin bilisaan nu ga'uutu irra jira yookiin bilisummaadhaaf du'uutu irra jira. Kanan jedha nagaa gaariitti ga'a. Baay'ee hedduu galatoomaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Baay'een gammadee yeroo kana qabaachuu keenyatti akkuma sila jedhe dhaggeeffattoonni keenyas kanarraa waan baay'ee baratu inni yaada. Akkuma ni duraan waadaa gale immoo walitti deebinaa waan irratti dudubbannu adda addaa jira kan irratti waa barachuu dandeenyu. Isa immoo guyyaa Waaqayyo jedhetti ta'a. Ulfaadhaa baay'ee fayyaa ta'a. Galatoomaa jabaadhaa itti fufaa nama barsiisu itti fufaan jedha. Hedduu galatoomaa baay'ee fayyaa ta'a. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Birmaduu Miidiyaa marii nuti obbo Ibsaa Guutamaa wajjiniin waa'ee Oromummaa fi Itoophiyummaa goone asirratti raawwata. Marii goone kanarraa waan baay'ee akkasini barattan akkasini qalbeeffattan abdii guddaan qaba. Waan tokko waan isaanii wajjiniin kaasne irra deebi'ee isin yaadachiisuun barbaada. Gara waggaa 60 fuulduraa obbo Ibsaa Guutamaa barataa Yuunivarsiitii Finfinnee yeroo turanitti walaloo tokko barreessanii turani. Walaloon kun lammiin Itoophiyaa eenyu kan jedhu. Yeroo sanatti gaaffiin sun maal akka ta'e obbo Ibsaanis warreen mana barnootaa jiran yeroo sana hunda isaan hubatu turani. Itoophiyaan lammiin Itoophiyaa jedhamee kan lakkaa'amu warra Amaaraa warra nafxanyaa ta'e duwwaa ture. Warri kaanii garuu akka lammii hin taanetti akka lammii gadi ta'anitti lakkaawamanii akka lammii gadi ta'anitti ilaalamaniitu akka sanatti qabiinsaanii akka isaanitti qabaman akka sana ture. Kanaaf gaaffii sana kaasani. Akeekni isaa maali jedhee yeroon gaafadhu gaaffii kaasuudha yeroo sanatti. Gaaffii kaasuun sun maaliif barbaachise? Qabsoon godhamu sun falmiin godhamu sun iddoo mayyartuu duwwaatti mana barnootaa duwwaatti warra barate duwwaa gidduutti akka nafne akka inni gadi ba'u akka sabni bal'aan beeku akka sabni bal'aan kun hubatee
falmii kan isaa godhatu akka lammiitti lakkaa'amuu danda'u isa sana gaafachiisuu ture. Oromummaan maali? Oromummaa fi Itoophiyaa wanta ta'eef isa jedhu gaaffeen gaafadhee fi Oromummaan akka aadaa Oromootti, akka safii Oromootti, akka ilaalcha Oromootti, akka adeemsa Oromootti, akka hubannaa Oromootti, akka gadaa Oromootti, akka aadaa Oromootti jiraachuudha. Afaan koon utuun hin qaanfatin, aadaa kootti utuun hin qaanfatin, eenyummaa kootti utuun hin qaanfatin, namaa gaditti utuun hin ilaalamin, nama ta'ee jiraachuun naaf mala kan jedhu ture falmiin duraan ka'e. Sabni hundumtuu aadaa qaba. Sabni inni bal'aan aadaa qaba, sabni inni bicuun aadaa qaba. Oromoon saba bal'aadha. Oromoon saba aadaa gadi fagoo qabu kan nama dinqisiisu. Namoota barnoota si'anaa kana ammayyaa baranneerra jedhanii yaadan hundumaa amma nama dinqutti akkamittiin Oromoon bara sana keessa waan akkasii kana walitti fidee ijaare kan jedhu ijaarsa cimaa qaba Oromoon. Sirni amantii isaa innaa laallee ijaarsi isaa nama dinqa baay'isee. Sirni siyaasaa isaa waa'ee gadaa kana yeroo kaasnu gadaan kuni sirna siyaasaa, sirna loltummaa, sirna amantii, sirna hawaasummaa of keessaa qabata. Baay'ee kan nama dinqu qaba. Saba bal'aa akkasiitu, saba guddaa akkasiitu, saba doofaatiin, saba aadaansaa, ilaalchisaa kan Oromoo gadi ta'e tokkoon sababa inni meeshaa ammayyaa, meeshaa lolaa ammayyaa argate duwwaan cabe. Eega sanaa kaasee Oromummaa fi Itoophiyummaa gidduutti lolatu dhalate. Itoophiyummaan Oromummaa balleessee duwwaan dhaabbachuu danda'a jedha. Maaliif Itoophiyummaan kuni akkuma obbo isaanii irra deddeebi'anii himsanii waan irra dhaabbate hundee mataa isaatiin qabu. Sobarra dhaabbate, hannarra dhaabbate, ergifannaarra dhaabbate. Kanaafiti Oromummaa balleesseenanii ijaasaa dhaabbadhaa jedhe. Kun immoo ta'uu hin danda'u. Amma ammaatti sababii inni nurra dhaabbatee qalbii keenya cabsee, ilaalcha keenya cabsee, dinagdee keenya irratti hundaa'e, humna keenya irratti hundaa'e, loltuu keenya irratti hundaa'e, beektota keenya irratti hundaa'e, garuu nuun nu cabsee, nuun nu hiyyoomsee, warra kaan sooressee, nuun gadi qabee warra kaan duroomsee, nuun nu tuffatee warra kaan ol qabee, guddoo isaan jechisiisee kan inni taa'e Oromootu wal ta'uu dadhabe. Oromoon kan inni wal ta'uu dadhabe yeroo duraanitti fageenya bal'ina lafaarraan kan ka'e wal bira ga'uu dadhabe. Aadaasaa fi akkaataa jireenya isaa gadaasaa sanatu laaffate yeroo sana. Namoota ofittootu ka'e. Namoota gabrummaa fudhatantu ka'e. Humnatuu qabanii, beekumsatuu qabanii, dandeettiituu qabanii ofii isaanii ijaaruurraa diina ijaaruu filatanii warra akka Goobanaa Daacheeffaa. Nama beekamaa, nama jabaa, nama cimaa, nama lola danda'u, nama qe'ee guddaa keessaa dhufetu garuu saba isaa wajjin hin dhaabbatee saba isaa duroomsee duroomuurraa warra kaan aangeesseen aangoma jedhee yaade. Akkuma hundumti keenya beeknu warra kaaniin aangeesse inni garuu hin xinnaate. Du'a garmalee du'e lafa owwaalchisaa iyyuu hin beekamu. Amma bara dheeraaf immoo ijoolleen Oromoo dhufanii barattoonni Oromoo qabsoo godhan kana keessatti Itoophiyaa kana dimokraatessinaa, Itoophiyaa kana wooyyessuun hin danda'amaa jedhaniitu humna isaaniitti dadhabanii, dandeettii isaanii, humna isaanii. Warri isaan ergatu kun isaan dhaggeeffatee isaanirraa barateetu yeroo ofiisaaf aangoo qabatee miilli isaa lafa qabatee jedhu isaan kana balleesse. Beektota akka ilma Oromoo Haayilee Fidaafaa yaaduu dandeenya iddoo kanatti. Warra akka Jeneraal Tafarii Banteefaa yaaduu dandeenya kanarratti.
warra guguddoo Oromoo beektota Oromoo fidanii ittiin ijaaramaniitu warri kaan yeroo ga'u jarreen kana ajjeesaniitu ofii isaanii fi taayitaa qabatani. Itoophiyummaan Oromummaa balleesse malee jiraachuu hin danda'u. Itoophiyummaan Oromummaa liqimse malee, Oromummaa dhokse malee, Oromummaa gadi qabe malee, Oromummaa cabse malee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf amma daadhannoon biyya kanaa bara kanaa kan ta'e nafxanyoonni mootummaa Abiy Ahmediin geggeeffamanii kan ta'e Oromummaa balleessinaa afaan Amaaraatiin Oromummaa yuudam jedhanii kan isaan bobba'ani. Itoophiyaan dhaabbachuu kan isheen dandeessu, lalisuu kan isheen dandeessu yoo Oromoo balleessite duwwaadha. Oromoo immoo kan isheen balleessuu dandeessu yoo warri garaaf bulanii ilmaan Oromoo dammaquu didanii ammayyuu gabrummaa fi yoo of kennan duwwaadha. Waan nama gaddisiisu kan argina. Haa ta'uyyuu malee ijoolleen Oromoo warri aangota turan, warri geggeessoo turan mataan isaanii deebi'anii yoo harka diinaatti of kennani isaanumatti itti salphata malee qabsoon Oromoo itti fufa. Oromoon mirga isaaf lolachuu isaa itti fufa. Oromoon hin injifata. Oromoon mataa isaatiin ni dhaabbata. Oromoon ni dhaabbata. Oromoof lafti bari'aa jira malee Oromoo irratti lafti dhiyaa hin jiru. Warri keenya Oromoon akkuma jedhu immoo bari'uu jala hin dukkanaa'a. Yeroon ammaa kun yeroo hamtuudha. Dukkana baay'ee agarra. Garuu bakkalchi barii nuuf ba'aa jira. Kanaaf isin ilmaan Oromoo, abbootiin Oromoo, haadhotiin Oromoo, obbolowwan koo, ijoolleewwan koo hundi keessan kana mari'adhaa. Haasaa walii keessanii wajjiniin. Yoo loluun sinirra jiraate saba keessaniif lolaa, mirga keessaniif lolaa, ulfina keessaniif lolaa, ulfina abbaa keessaniif lolaa, ulfina haadha keessaniif lolaa. Lola namaatti sababa isin qoraan taatanii dhaxxanii nama biraaf ibsitanii tokkollee hin jiru. Kana hubannaa kanarraati waan baranne kana walii wajjiniin haasofne, walii wajjiniin mari'anne akka qayyabannu, akka itti jabaannu abdiin koo guddaadha. Jabaadhaa, Waaqayyo sinaa eebbisu. Kanya chamulte angate manda baluda Nusa mudamayu sena tifakane nagya Nubuda ngalunga duraba Warabe tingara bari yuse galuda Kanya chamulte angate manda baluda Nusa mudamayu sena tifakane nagya Nubuda ngalunga duraba Jabatu Sagalenge andunya butu Sagazi zedina do utankarabatu Ya barsiza bakarowani Ya barsiza barata ke fanada banatis barata fanajesani Ya barsiza ebodina ti waranan ebodom de lavanu kese Ya barsiza dalo
taankii miti waraanni guddaan tokkummaa sabaati tokkummaa cimsii namoota didimsi waraanni guddaan qawwee miti waraanni guddaan taankii miti waraanni guddaan tokkummaa dhaabati tokkummaa cimsii namoota didimsi siniif hin tolu digni Oromoo Rabbi irratti siniif hin tolu digni Oromoo Rabbi irratti siniif hin tolu siniif hin tolu yaa warra albee doomadhaan nama qalu yaa warra albee garan qabneen nama qalu siniif hin tolu dhimmimaan Oromoo Rabbi irratti siniif hin tolu dhimmimaan Oromoo Rabbi irratti siniif hin tolu siniif hin tolu yaa warra albee doomadhaan nama qalu yaa warra albee garan qabneen nama qalu waraanni guddaan qawwee miti waraanni guddaan taankii miti waraanni guddaan tokkummaa sabaati tokkummaa cimsii namoota didimsi waraanni guddaan boombii miti waraanni guddaan jettii miti waraanni guddaan tokkummaa dhaabati tokkummaa cimsii namoota didimsi siniif hin tolu digni Oromoo Rabbi irratti siniif hin tolu digni Oromoo Rabbi irratti siniif hin tolu siniif hin tolu yaa warra albee doomadhaan nama qalu yaa warra albee garan qabneen nama qalu siniif hin tolu dhimmimaan Oromoo Rabbi irratti siniif hin tolu dhimmimaan saba koo Rabbi irratti siniif hin tolu siniif hin tolu yaa warra albee doomadhaan nama qalu yaa warra albee garan qabneen nama qalu waraabettiin gara bariyyuus ta'e galuudha kan nyaachaa bultee hangatee maal dabaluudha duusa muddamaayyuus ta'e natti fakkaanne nagaa lubbuudhaan galuun qabdu dura baa dura baa dura baa waraabettiin gara bariyyuus ta'e galuudha kan nyaachaa bultee hangatee maal dabaluudha duusa muddamaayyuus ta'e natti fakkaanne nagaa lubbuudhaan galuun qabdu dura baa dura baa dura baa duusa muddamaayyuus ta'e natti fakkaanne nagaa lubbuudhaan galuun qabdu dura baa dura baa dura baa duusa muddamaayyuus ta'e natti fakkaanne nagaa lubbuudhaan galuun qabdu dura baa dura baa dura baa duusa muddamaayyuus ta'e natti fakkaanne nagaa lubbuudhaan galuun qabdu dura baa dura baa dura baa duusa muddamaayyuus ta'e natti fakkaanne nagaa